Akkam jirtu harka fuunee hordoftootaa fi dhaggeeffattoota obsaa Tekinoo bakka jirtanutti nagaan Rabbii isiniif haa baay'atu. Har'a kana ergaa ajaa'ibaa, ergaa akkaan bareedduu fi yaada ijoo of keessaa qabdu akkasumas ergaa kanarraa yaada quubsaa fi barumsa guddaa argattu jennee abdanna. Egaa mata dureen ergaa keenya irraa durbummaa jedha yookaan faayidaa durbummaan shamarra tokkoof qabu akkasuma shamarran tokkoof durbummaan miidhaa moo faayidaa inni qabu caalaa kan jedhu irratti yaada waliif qonnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jenna. Yoo heddummaate daqiiqaa 3 waan akkasii caalaa isinitti hin dheeressinu. Egaa akkuma beekamu shamarra tokkoof durbummaan faayidaa qabaachuu isaatu beekama malee miidhaa akka inni irraan ga'u hin beekamu. Kana keessatti durbummaan shamara tokkoo fi gahee olaanaa kan ta'e beekamaadha. Keessattuu shamarri tokko yeroo heerumti keessatti akkaan kan isii boonsuu fi isii gammachiisu jireenya isiin abbaa warraa wajjin ijaarrattu keessatti haala wal amananii wajjin jiraachuutiif abbaa manaatiin jaallatamuu fi jaalala onnee irraa maddee fi akkasuma bakka guddaa akka inni qabuuf kan godhu durbummaa qabaachuu isiiti jechuudha. Dhiirri tokko yeroo fuutu keessatti wanni isii gammachiisu tokko warra fuute sanarraa durbummaa argachuudha yookaan haadha warraa sanarraa durbummaa yoo argatte baay'ee tokko ofitti gammaddi gaa'ila sanallee akka galsee baay'ee tokko jechuudha miira addaatitti dhaga'ama. Akkasumas gama biraatiin dhiirri gaafa warra fuutee yookiin haadha warraa fuutee warra sanarraa durbummaa dhabdu haamileen isii kan cabuu fi miira adda addaa keessa galuudhaan kan ofitti gaddu ta'a. Maaliif hiriyootaa fi namoonni bebbeekamoon akkasumas cidha irratti waamanii kan affeeraman ta'a. Yeroo sanatti warra fuudherraa yeroo durbummaa dhabu wanni nama kanatti dhagahamu haamilee isaatu caba jechuudha. Kana keessatti bultiin warraa fi abbaa manaa keessatti gara fuulduraatti wal hamanuu fi wal jaallachuun kan hin jirre ta'uun mul'ata. Egaa kana qofa osoo hin taane sababa durbummaa dhabuutiin bultiin namoota baay'ee kan diigaman baay'eedha. Kaan immoo diigamuus osoo dhiisanii wal amantee dhabuudhaa fi yeroo baay'ee wal arrabsaa, wal jibbaa fi quba walitti qabaa jiraachuutu yaadatama. Egaa yaa shamarran kanaafuu isin fedhii xiqqoo tokkoof yookaan sakandii fi daqiiqaa gidduutti isinirraa wanta tokko ta'uu jettanii bultii keessan gara fuulduraa kan jireenya gaarii isiniif ta'u sana dhabuun keessan gaarii miti. Jireenya ilma namaa keessatti jaalalli murteessaadha. Namni tokko yeroo bultii horatu akka abbaan manaa keetii si jaallatuu fi kabaja guddaa siif qabu kan godhu durbummaa qabaachuu keetii jechuudha. Egaa keessumattuu haala yeroo ammaa ilaalchisee namoonni baay'een durbummaan sadarkaa faayidaa hin qabnetti kan lakkaa'amu ta'a. Garuu nama beeku biratti durbummaa jechuun waan gaarii tokkoo fi shamara tokkoof kabaja guddaa tokko kan qabudha. Akkasumas adeemsa ijaarsa gaa'ilaa keessatti kan gahee olaanaa taphatu durbummaadha. Egaa shamarri tokko yeroo heerumtu keessatti cidhaa jiraa kanaa fi cidhaa haadha warraaf abbaa manaa kanatti namoonni baay'een hin affeeramu. Affeerraa namootaa kana irratti abbaan warraa haadha warraa isaarraa yeroo durbummaa argatutti jara lammaan bira darbee keessummoonni yookiin hiriyoonni jaraa kun kan gammachuu jaraa wajjin qooddatan ta'a. Kana bira darbuudhaan badhaasa adda addaa kan badhaafamantu jiru. Egaa shamarran akkasuma kan durbummaa hin qabne wayita heerumanii durbummaa abbaan manaa irraa dhabee ija namootaa fi ija hiriyoota isaanii keessaa ol jedhanii ilaaluu hin yeella'u. Gama biraatiin maatii fi obbolaa isiillee kan haamilee cabsuu fi akkaan jara xiqqeessu ta'a. Kanaafiyyuu faayidaan durbummaan shamarraniif qabu lakkaa'amee hin dhumu. Namni tokko jechuudha jireenya isaa keessatti bultii ijaarrachuun dirqama. Haa ta'u malee bultiin jaalala hin qabnee fi wal hamanuuf hin qabne akkasumas jaalala onnee irraa maddee hin qabne tokko bultii waan jedhamu natti hin fakkaatu. Kana hundaaf immoo jechuudha akka jaalalaan jiraatanuu fi haati warraatiif abbaan warraa of kabajanii jiraatan yookaan shamarri tokko dhiirti tokko waan sirraa eegamuu keessaa kan inni akkaan sirraa jaallatuuf kabaja kan keetiif sharafa kan kee eegu akkasumas onnee qulqulluun si jaallatu durbummaa qabaachuu keetiin bakka guddaa siif qaba jechuudha. Yeroo kanatti shamarree tokko sababa durbummaa dhabuutiin abbaa warraatiin reebamuu akkasumas arrabsamuu fi namni ga'aa yookiin caqacaqaa jiraachuutu beekama. Isiinis yeroo kanatti wanni isiin gootu hin jiru maaliif carraan isiin qabdu hin jiru waan ta'eef obsiteetuma imimmaan isii lolaasaa
usteetu mataa hudhaa jechuudha. Akkasuma dhiirri shamarra gaafa fuudhu durbummaa hirraan dhabnee amala barte namni hin dhiibtu jechuu ajandaa godhachuun akka ba'ee deebi'uun fuula isaarraa wanti dubbifamu waan haadha warraa isaa gammachiisu osoo hin taane akka ba'ee deebi'uun jijjiiramaa kan dhufu ta'uutu mul'ata. Kun immoo sababni namni tokko waan barellee hin dhiisu kan jedhuuf jireenya isaa keessatti amantaa irraa dhabuudhaaf akkas fuula walitti guuraa taa'uun beekamaadha. Gama biraatiin durbummaa kana irratti tarkaanfiin akkamitti fudhatama yookaan eenyutu fudhata ajandaa akkamiitiin irratti fudhatama jechuudhaan akka gadi fageessinee ilaalle tokkotti durbummaan karaan ittiin tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru dhiiraaf shamarra gidduutti tarkaanfiin suukanneessaan irratti fudhatamaa jira. Eessaan immoo akka fudhatamu yoo isinitti himne 75% bifa jaalalaatiin namni yeroo yookiin shamarri dargaggummaa fi miira adda addaa keessa galuudhaan bifa wal jaalalaa keessa seenu. Sana booda waadaa walii seenuu wal fuunaadhaa fi nuti tokko yoomiyyuu adda hin baanu kan jedhu miira adda addaa keessa seenanii fedhii ofii to'achuu dadhabanii gara durbummaa kanarratti tarkaanfii fudhachuutti deemu. Sana booda jechuudha dhiirtii hangam yeroo sanaaf waadaa siin seentee dhugaa si jaallattee waan fedhiin itti jiruu fi dhugaa sitti dubbattullee yeroo booda irratti guyyaa affeerraa cidhasii yookaan guyyaa gaa'ila sana osoo durbummaa argattee barbaaddi. Kanaafuu isiin yeroo sanatti si dhiiftee kan durbummaa qabdu barbaachuu deemti. Maaliif keessummoonni adda addaa yookiin namoonni gurguddoon hiriyoonni ni qaanfatu cidha isaarratti waan affeeramanuuf dirqama ija jabaachuu isa barbaachisa. Ati sana booda jechuudha as deebitee gaafa dhattee heerumtuu maaliif abbaan warraa keetii durbummaa waan sirraa dhabuuf yookiin si deebisuu danda'a yookiin si caqacaqaa taa'uu danda'a akkasumas si reebuu danda'a. Atillee kana dubbachuudhaaf afaan si luugama. Maaliif gochi kun gochaa baay'ee tokko dogongora guddaa waan ta'eef atillee dubbachuudhaaf waan kanarraa hin qaanfatta. Egaa karaa danda'ameen jechuudha osoo isiniif danda'ame fedhiidhaa fi waan xiqqoodha jettanii bultii keessan gara fuulduraa kan of jalaa deegdan kun gaarii miti natti fakkaata. Haa ta'uu 25% immoo fedhii ofii qabachuu dadhabuu fi bifa adda addaatiin shamarran durbummaa ofii kan balleessantu jiru. Yeroo akkana jennu keessatti durbummaan kun shamarraniif gahee olaanaa qaba. Shamarri tokko tokko maaliif abbaa warraa baay'ee waan aaree jiruu fi yeroo akkasii sababa durbummaa kanaan wal caqacaqaa taa'urra kan wal biraa galantu jiru. Haa ta'u malee shamarri tokko gaafa heerumtee gara maatiitti galtu sababa durbummaa dhabuutiin yeroo galtu maatii biratti illee haamileensi gadi bu'aa fi akkam tuffatamaa kan ta'e ta'uutu mala. Kanaafuu namni tokko shamarrii gaafa heerumtee galtu maatii biratti jechuudha akka hormaatti ilaalamti. Bifa kanaan isiinis maatii wajjiniin jiraachuun waan itti ulfaatuudhaaf gara biyyaa ba'uun akkasumas baduu fi achi buuteen namaa dhabamuun baay'eetu mul'ataa jira. Egaa kana hundarraafuu walaba taatee jiraachuuf jireenya kan kee gara fuulduraa abbaa warraa kan keetii wajjiniin akka gaariitti jiraachuu fi jireenya jaalala qabuu fi jireenya gammachuu fi jireenya kabaja qabu wajjiniin jiraachuu fi ati durbummaa kan kee sana cimsitee qabachuun furmaata ta'a. Keessattuu ijoolleen shamarran booda kanarra guddataa jirtanuu yeroo tokko tokko namni faayidaa durbummaa isin gaafatee fi durbummaa kana akkamitti qabachuu dandeessu isiniin jedhee durbummaa kana sadarkaa hin taane keessa galchitanii ilaaltu. Maaliif yeroo haala yeroo wajjin wal qabsiisee durbummaan faayidaa waan hin qabne isinitti fakkaata. Yeroo tokko tokko shamarran yeroo waa'ee durbummaa gaafatan deebii akkas jedhanii kennu. Durbummaa jechuun dhiigaa sheexanni kan kee yookaan jinnoonni kan kee dhiiga sooratamu durbummaarraa maal fuutaa jedhu. Kun immoo garuu yaada quufsaa osoo hin taane yaada mo'amaadha. Yaadni kun yaada baay'ee tokko gadaanaadha kan nama hin gammachiisne ta'uunsaa beekamaadha. Egaa shamarran keenya wanni nuti isiniif dhaamnu akkuma isin beekaa jirtanuu dhumarra jechuudha gaafa dhattee abbaa manaatiin walii ta'uu diddee as deebitee gurbaa duraan si jaallatee akkasuma waadaa siif seenee durbummaa kan kee fudhatee ka'ee sirkaa bade sana wal abaaruu fi waan adda addaa keessa gala. Sababa kanaallee jechuudha sababa durbummaa dhabuutiin gaa'elli kan si diigamee namoonni biraallee isii fuuchuudhaaf baay'ee tokko hin barbaadanu. Sababa kanaatiin hiikamuu fi gaa'elli si diigamuu yeroo hubatanii namoonni waan amantaa ishee irraa hin argannee fi namni hittaajamu hin jiru.
Kanaafuu maatiidhaan caqaccaqamuu akkuma kanas hiriyyaadhaan yeroo tokko tokko tuffatamuutu jira. Sababa kanaaf jecha namoonni baay'een kan of jibbaa jiraatanuu fi akka hin taanetti jireenya ofii osoo bifa qabanuu osoo bareedina addaa qabanuu jireenya ofii irratti tarkaanfii suukanneessaa kan fudhatantu jiru. Haaluma wal fakkaatuun durbummaan shamarran tokkoo fi gahee olaanaa kan qabuu fi jireenya isii keessatti kan isiin ittiin boontu taha. Yeroo ammaa yoo fudhannee ilaallee durbummaan bifa hin taaneen ilaalamaa jira. Bakki tokko durbummaan faayidaa akkamii qabaa fi miidhaa moo faayidaa isaa caala kan jedhee namni xiinxalee ilaalu hin jiru. Waa biraa osoo dhiistanii jechuudha. Durbummaan kun guyyaa gaafa heerumtuu sana akkaan gammachuun akkamii kan sitti dhaga'amu, gaa'ila kan koo bagan ga'e kan jettu atii fi namni si fuudhu sunillee akkasuma hiriyoonni keessanii fi namoonni isin keessummoonni isin irratti affeerratan sana irratti gammachuu tokkotu isinitti dhaga'ama. Egaa shamarran keenya gabaabumatti walitti dheeressuu osoo hin taane durbummaan gahee olaanaa qaba jechuudha. Durbummaa kana akkamitti eeggachuu dandeessu? Akkamitti bultii keessaniin eeggattu? Akkamitti hanga jechuudha halaala godhattanii abbaa warra argattanitti eeggachuu dandeessu yoo jenne jaalalli osuma jiru fedhii keessanii fi miira adda addaa keessa galuurraa of qusachuu qabdu. Jireenya guyyaa tokko yookiin daqiiqaaf sakandii gidduutti jettanii jireenya keessan fuulduraa baay'ee gammachuu isiniif gammachuu gara fuulduraatti itti deemtan kana of jalaa suukanneessuu fi haala nama jibbisiisu keessa galuun keessan baay'ee hin barbaachisu. Shamarri tokko guyyaa gaafa durbummaan ishee baduutii kaaftee haamileen isii cabaa deema akkasumas qaamni ishee irrataa deema. Maaliif sammuudhaan illee yaadaan waan baay'ee keessa galuudhaa fi namni durbummaa kana baase yookaan na fuudha moo nan fuudhu waan akkasiitiin wal qabee guyyaa gaafa durbummaan isii baduurraa kaaftee hanga jireenya ishii kan yaaddoftutu jira. Sababa kanaallee namoonni baay'een kan miidhamanuu fi sammuu isaanii irratti gochi hin taane fi gochoonni amaan qaqqabantu jiru jechuudha. Egaa kanuma hundarraa walaba ta'uu fi fedhii kan kee to'attee osoo guyyaa gaa'ila keetii geessee baay'ee tokko natti tola. Akkasuma isinis egaa kanarraa ergaa guddaa qabdu jennee amanna. Amala dhiiraa keessaa dhugaa dubbachuuf wanni isinitti himnu dhiirri tokko guyyaa fuuturraa kaaftee kan isiin haadha warraa ishee jaallattu akkasumas kabaja guddaa qabduuf durbummaa irraa argachuudha.